السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو سنة قالت أن كوني بيجا كيرو إجت كيستي ركو بقتوتا المان رومو بيجا كيرو إجت كيستي كيستي ركو هما في برا هما تو حواسك جرتي بهاجا خلافي إذا مو كربنا لك سقطا كنا مثلا بيجي بالله لا ولا نمي أكيد أراتي بلس كينيا مجارتي ركون ترجع تنو إذا مسكينة يولي دائما إذا تقول دلوtan jule Oromo da nano asik salake nano lodi mumajaram salake kuno amma eda billadan durani iga salak tanggalasani mujala ajjesani sanaf girira mormi woni kun tibayete wala nami kallu majanni man yala danne ibne galun kenya wadi sun kenya rakolo dange wante kuno amma akasina gartangati man Oromo arkitalan sa biya kero ditu tergamu akasiti girira balale panna jawab boleh sekenya kuma boleh sekenya igo boleh sekenya tiba kasumas boleh wong kenya asratar kita kun warna me rakon ada daerah gaya jeruda amal le saat ini kanati baka yueni dan nebul le aciti yueni dan nejuruti jole jala warana ni jole nutergani yueni jira warna no kesa jirtanu terengga sa warana kuno jole urbanto ko amma warana me nufi warana me cafa me kuno la isa jira wo warana man bi faru jole jechura amma yu warana juru jole kenya amma cafa kani nutergani kan kanap jole nanu kesa dentan namni bakke si boleh coba siti ta namni bakke si boleh du berarti kesa siti bakke sini bulani isini milkof tani mana sini milkof tuni kiji bakul rabbi yusini nisu bayi mana kesa yaro kan kaban sini dando wal kero kesa amam kesa butan amala yore kun wara dahame kun kunun di yu wara dahame ru felakun elala war kan gabus style mediatif kasih gabus oh bayi mai buat bagi foto tapi dawatoni Kenya warga jitan kana umman Kenya kan biya Cairo kesati kesumanu mitama iromma kana kamu dan woni hedum mado tanto ko kami mado gudda na monni kaban kesa jirani aku marga jitan kanati biya jipti kesati mirga wana chariti no sobbe ko gogi wana charri jalo so jiru mirgi na masar bamu iromma kanati wan baye kani kana magadisisu kono aku marga jitan kanati ummatanan harga jirtan jadi mana ummata keenyaaf ummanni biyya Oromaa jirtan akkasuma biyyoota alaa keessa jirtan ummata keenyaaf sagalee akka taatan asumaan abdii isinirraa qabna haa ta'u yeroo ammaa kanatti hiriira UNHCR biyya Egypt fuulduratti ummanni keenya kan haala argitan kanaan bahee guyyaa kaleessaarraa haala hamaatu geggeeffamaa jira akkuma sooshaal miidiyaa hawaasummaa irratti argaa jirtan kanaaf ammoo ummanni keenya waan kanarratti kan dhaabbata UNHCR Geneva idil addunyaa irratti sirmaatan akkuma kana miidiyaaleen Oromoo xiqqarraa hanga guddaatti mirga ummata keenya kanaaf akka dhaabbattan akka immoo sagalee ummata keenya kana taatan asumaan isin beeksisuus barbaanna haa ta'u namoonni asirra jirtan hundi keessan ammaa kana idil addunyaa hundaaf bakka jirtanii walii qooda xiqqaa fi guddaan rakkoo ummata keenyaa keessumaa biyya Ijiptii keessa jiru kan ammoo akka fala godhatuuf namoonni biyya Oromaa keessa jirtanii sagalee akka nu taatan isinirraa barbaannaa isinin jenna warra asirra jirtan ammoo walii daddabarsa Oromummaan eddoo jiran yookiin ammoo qabsoo biyyaa qofa osoo hin taane eddoo namni kee miidhametti yoo sagalee walii taate yoo walii dabarsiteet kanaaf ummanni keenya waan jiru kanarratti keessumaan akka biyya idil addunyaa Ameerikaa, Austraaliyaa fi biyya Eurooppii keessa jirtan keessumaan warri biyya Eurooppii keessa jirtan dhaabbata UNHCR idil addunyaa irratti waan kana dhiyeessuuf viidiyoolee isin qopheessinu kana poosteroota garagaraatu jira poosteroota irrattis kan isin maxxansinu irratti ummata keenyaaf akka sagalee taatan dhaabbanni UNHCR idil addunyaa biyya Eurooppii keessa akka jiru hundi keessan ni beektan waan kana irratti achumatti ol qaba poosteroota argaa jirtan kana miidhamoota namoota keenyaa kan miidhamaa jiru kuma argaa jirtanitti poosterri yeroo boodattis kallattiidhaan isinii kan dhiyaatu haala kanarratti ammoo uummata keenyaaf sagalee akka taatan dhaabbata UNHCR idil addunyaa biyya Eurooppii keessa jirtanitti namoonni kallattiidhaan argaa jirtan waliin gahaa walii sheer godhaa waan kanarratti akka hojjettan isin gaafan namoonni argaa jirtan kun keessumaanuu miidhamtoota kan sikkiinaa yookiin albeedhaan muraman akkuma kanaan kan keessaanuu tumaman hedduun isaanii kafalatamanii fi sababa qabeenyummaa yookiin ammoo isaanirraa saamuuf jecha qabeenya dhuunfaa isaanirraa saamuuf jecha haala kanaan uummata keenya tumaatii jiranii kanaaf uummata keenyaaf sagalee haa taanu isiniin jenna kanammaa fuuldura jirru biyya Egypt yookiin ammoo dhaabbata UNHCR biyya Egypt damee biyya Egypt keessatti argamna
شير قد أورا سرجة تنبكا جرتني شير قد kamera bar banna cibe kana buye chuda kana buye chuda odo me hal yar abu yar ata majurkum mal fakata hal lamar gajurkum baken jurkum malik wallahi rakon okay me wala ganya wala basura wani nan jeje tan okay wani nan jeje tan ya age fatu fi dawatu takenya kumar gajur tan kana share goda kumar gajur tan kanatti kuno ummata kenya yoro ma kana biye jitti jota share goda invite share goda kamera akumar gajur tan barre famota justice yanjadu fi halu kana surale ijolle mado yoro ma kana مدارن تسيني مدارن ركولي هما أما كان مودة شاجرو بيجي جبت كيسة كيس مانو بكتو تبيجي جبت دميلين أبدا يوان نشري دلا الدنيا جبتن هندي أكسكلي تاتا نفسين جد we need justice or Bilal we need justice we need justice we need justice for Bilal to be refugee be refugee it's not crime be refugee it's not crime we need attention we need attention universalization you need You are suffering. Under umbrella of UNHCR. As Oromo refugee. We need justice. We need justice for Ethiopian refugee. Please. We need peace. Justice for Oromo Ethiopian refugee. We need peace. We need justice or refugee. We need justice. Ethiopian refugee. We need justice. Refugee. Not right. We need justice for refugee. Justice for Ethiopian Oromo refugee. We need justice for our refugee. Big refugee. Right. We need suffering under umbrella or Woman is legally. Not woman is legally. We need justice.
dhaggeeffattoota keenya kan ammaa kana argaa jirtan baqattoota biyya Ijiptii Kaayiroo keessatti argamanidha. Haaluma ammaa kana argaa jirtan kanaan rakkoo hamaaf saaxilamanii yeroo ammaa kanatti namoonni hedduun billaadhaan yookiin immoo sikiinaan muramuudhaan haala kanaan guyyaa kaleessa ammoo namni tokko lubbuun isaa darbu guyyaa guyyatti namoonni keenya ajjeefamuu fi akkuma kanaan tumamuu irratti waan argamuuf sagalee yeroo ammaa kana dhaabbata UNHCR biyya Ijiptii jalatti argamu irratti kan ammaa kana dhageessisaa jiru. Baqattoota Oromoo keessumaanuu biyya Ijiptii jiranidha. Haaluma kanaan baqattoota Oromoo biyya Ijiptii jiranii baqattoota biyya Ijiptii jiranii fi sagalee akka taatan isin gaafannaa keessumaanuu dhaabbata UNHCR idil addunyaa keessa jirtanii haaluma kanaan keessaan biyya Euroopitti argamtan ummata keenya biyya Ijiptiitti rakkoo hamaaf saaxilamaa jiru kana akka sagalee taatan asumaan isin gaafanna. Haalli argaa jirtan kun keessumaanuu gadda yeroo ammaa kana ummata baqattoota biyya Ijiptii irratti kan mul'ataa jiru gaddaa obboleessa ajjeefame Bilaaliif kan taasifamaa jiru. Maddi kun immoo Bilaal irraa kan eegale osoo hin taane yeroo ammaa kanatti namoonni as jalatti argitan kun namoota rukutamuu yookiin immoo billaadhaa fi akkuma kana maallanni isaan irraa saamamuu irratti kan argamudha. Haala kanaan uummanni Oromoo idil addunyaa jirtan dhaabbata UNHCR idil addunyaatti dhiyeenyaa fi akkuma kanaan keessumaanuu miidiyaaleen Oromoo xiqqaa fi guddaa osoo hin jenne uummata keenyaaf akka sagalee taatan asumaan isin gaafata. Haalli keessaan baqattoonni Oromoo yeroo ammaa keessa jiran baay'ee rakkisaa ta'uu fi haalli hammaataa keessa akka jiran kan asirraa hubattan jedheetiin amana. Haaluma argaa jirtan kanatti baqattoonni biyya Ijiptii bara dheeraaf rakkoo hamaaf saaxilamaa jiraatus obsaa jiraatee haala har'aa irra darbeen lubbuun ilma namaa gaafa darbu sadarkaa kanaan dhaabbata UNHCR biyya Ijiptii jalatti mul'ataa kan jirudha. Akkuma argaa jirtan refugee in Egypt in Cairo we all live the same all we all live the same gallery justice for Bilal justice for refugee in Cairo no woman legal with this big refugee is a crime. We play the same. We all play the same. Gallery. Justice for Bilal. Justice for our brother. Justice for our sister. Justice for our mother. We Jamaa warra kameraan kun isa kana fuudhu. Jamaa dhiifamaa hojii warra sirraa kameraan kun isa kana fuudhu. dhaggeeffattoota fi daawwattoota keenya namoonni ammaa kan argaa jirtan biyya Ijiptii Kaayiroo keessatti keessumaa baqattoota biyya Ijiptii argamanidha. Haalli amma keessa jiru dhaabbata UNHCR biyya Ijiptii keessatti kan argamu yoo ta'u haala kanaaf uummata keenyaaf sagalee ta'a jechuun dhaabbata UNHCR idil addunyaa yookiin immoo keessumaa biyya Eurooppii keessa jirtanitti akka waan kana nuuf keessaa jechuun asumaan sagalee akka nu taatan abdii qabna. Haa ta'u yeroo ammaa kanatti baqattoonni biyya Ijiptii rakkoo hamaa keessa jiraachuun biyya kaleessaa lubbuun nama tokko kan darbisu yoo ta'u haaluma kanaan gadda hedduu fi akkuma rakkoolee hamaa hedduu daddabarsaa turanii kanaaf ammoo uummata keenya sagalee akka nu taatan jechuun asumaan dhaamsa dabarfachuus barbaanna. Kan jirru yeroo ammaa kana UNHCR biyya Ijiptii fuulduratti baqattoonni Oromoo fuula kanatti akka kanatti dhaabbatanii kadhachaatis jiran.
Jangan